kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a seenaa jaagamaa badhaanii kutaa jaaffaatiin gara keessanitti deebinee jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Kabbadaa badhaasee godinuma Shawaa Lixaa Tuquriin Cinneetti kan dhalate yoo ta'u barataa adda durii tasgabbaa of dursee namaaf baay'ee kan quuqamu dabni haqa eenyummaa saba isaarratti raawwatu yaaddoon waxana garaa booressa aadee gungumaa jiraachaa akka inni ture hiriyyoonni isaa yeerichaanii kabbadaan dhumni lama hin jirtu yoo jiraanne waliin yoo duune waliin du'uuni lafee walii wal utubsuudha jedhee barataa sanyii gootaa jaagamaa waliin wal boraafatanii ciisanidha. Barsiisaa tokkorraa baratanii leemman tokkorraa waliin nyaatanii waliinis iccitii dhoksaa isa lubbu qabeeyyiin kamuu akka hin dhageenye fedhan waliin fudhatanii sokkan ofiif du'anii biyya isaanii dhiigaan shira irraa haqan barattoota Oromoo biyyoon sinitti haa salphattu. Ummanni Amboo goonni garaa kuteeyyiin warri tokkummaan bahanii deebi'anii manatti galuu didan aadanii baruudan gubatanii ciranii of fixan dhukkubsatanii lafa haadhanii gadoodan du'a ilmaan isaanii lamaaniif daandii qabsoo qabatanii imalan ta'us wayyaaneen waraana isaa baay'ifattee kaan reebuudhaan kaan mana hidhaatti guuruudhaan dhaadannoo ofii cimsatee gidirsuu itti fufe namoota mana hidhaatti guuranis jeneraala keessan gombifne maal gooture marii keessan ajjeesne maal fiddure amma booda tokkoon keessan nu jalaan baatani jechuudhaan itti dhaadachaa turan. Eeyyee Oromoon jeneraalota hedduu qaba sirriidha tokkos ajjeesan kuma ta'eetu dhalata. Maarree karri mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa gootota Oromoo lama ofirratti galaafachiistes carraa dhabeetti taate dhiiga ilmaan Oromoorra akka hin deemamneef cufamte. Yeroo ammaa magaalaa Amboo yoo seenan garaa harka mirgaatti asfaaltii cinaa karra mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gubbaa iddoo jaagamaan itti du'e odaa fi kaartaa Oromiyaatu mul'ata. Jaagamaa badhaanii erga boqoteen booda hiriyyoonni isaa Massalaa Caalaa, Farajaa Kuburii, Biinaan Baqqalaa fi warreen biroon jaalala isaaf qabanirra darbee eenyummaan jaagamaa isaan keessa jiru yoomuu dagatamuu akka hin dandeenye yoo himanii fi dhugaan dhiiga isaa baasuuf bahaa turan daran galateeffachiise. Kabbadaa badhaasee kanarra darbee lubbuu ofii dabarsee kenneef kun tokkummaa ummata Amboof ragaa guddaadha. Jaagamaa badhaanii barataa Oromoo mirga saba isaaf falmaa ture. Onkoloolessa 1998 kabaja saba isaaf qabuuf jecha hirriba gala hin qabne rafe. Awwaala Pirootestaantii kan naannoo isteedoomii magaalaa Amboo jirutti sirni awwaalcha isaa raawwatame. Oromoon baroota hedduu fi
hacuuccaa isarratti taasifamaa ture jibbe. Barri ni dhufa, barri ni darba jabaadhu. Abdiin kutiin, abdii kutuun hin geenye. Imaltuun hin galle taa'i jechaa qaanqee haadhaaf dhufe mi'aadha jedhee osoo beekuu qaqqaammachaa barootaa barootatti akka ija duumechaa roobuuf jedhee sobu samii keessa ol eegaa lee'aa ture. Ta'us bara qeerroo bara ilmaan abbaa gadaa akka waansaa abjuu akka gugee balal'ee dhufee waa qubate kan eenyumtuu hin amanne. Dhugumas abjuu fakkaata. Baay'een namootaa har'atti ta'a jedhanii hin eegne. Yookiin jenereeshinni dhufu ilmaan keenyatu kana ijaan arga malee nuti hin arginu. Abjuudha jechaa keessa isaatti of dudubbisaa turan. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa seenaa Jaagamaa Badhaanee kutaa 7ffaa fi isa dhumaa guyyaa itti aanutti nu eeggadhaa. Ammasitti nagaan naaf turaa. Isin jaalanne horaa bulaa.